Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan faayinaansii biyya keenyaa torbeewwan darbanii ijoowwan isaanii dursuudhaan kan amma isinitti mutaa. Caalbaasii baankiin biyyaalessa Ethiopia geggeessa keessaa walakkaan doolaarichaa baankii tokko qofaan fudhatamu isaa baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ayyaana hundeeffama baankichaa waggaa isa 20ffaa kabajaa jiraachuu isaa fi biroon galiiwwan magaalaa Finfinnee daldaltoota 62 irratti qoqqobbii sochii taasisuu isaa oomishtoota warqee 32 ta'an irraa hayyamni oomishaa haqamuusaa fi baankiin misooma Ethiopia ji'oota darban ja'an keessatti raawwii karooraan ol ta'e galmeessisuu isaa oduuwwan ijoo faayinaansii torbee kanaatiin kan isinitti himamu ta'u chaanaalii kanaan waa'ee faayinaansii fi biizinasii waa'ee gabaa kaapitaalaa yeroodhaa yerootti kanaa soofnu yommuu ta'u chaanaalii kanaan mayonaatti subscribe yookaan hin goone ta'ee maaloo subscribe godhaa like fi share gochuu hin irraanfatina hiriyoota keessan waliin irraa yaada keessan immoo gaafii yookaan qabaattan ta'e comment section irratti nu barreessaa jechuudhaan amma gara oduu bal'inaatti kanan darbu ta'a. Caalbaasii doolaara Ameerikaa miliyoona 60 gurguruuf baankiin biyyaalessaa torbee darbee geggeesseen baankonni daldalaa 27 kan hirmaatan ta'us maallaqicha caalbaasiif dhiyaate keessaa 40% baankii daldala Itiyoophiyaatiin akka fudhatame dhageenyeera. Baankiiwwan caalbaasii kanarratti hirmaatan keessaa baankiiwwan 7 qofti kan doolaaricha addaan hiratan yommuu ta'u baankiin daldala Itiyoophiyaa doolaara tokkichaaf birrii 135 kan kaffale yommuu ta'u baankiin Hijiraa immoo maallaqa guddaa yookaan immoo doolaara tokkoof birrii 140 kaffaluu isaas akkanumatti dhageenyeera. Gatiiwwan kun hundi isaanii gabaa jijjiirraa maallaqaa birrii 130 bira darbee hin beekne tasgabbii isaa balleessa jedhamee kan yaadame ta'us torban itti aanu kana keessatti garuu gatiin doolaaraa baankiiwwan daldalaa adda addaatti gatii itti gurguramaa ture ammas dabaluu dhiisuu isaa fi gatii caalbaasii waliin wal simuu dhiisuu isaa beektoota adda addaa biratti yaaddoo uumee jira. Oduu gara biraatiin baankiin hojii gamtaa Oromiyaa ayyaana hundeeffama baankichaa waggaa 20ffaa torbee darbeerraa kaasee kabajaa jiraachuu isaas ammuma dhageenyeerra. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa baankiiwwan daldalaa gurguddoo 5 biyyattii keessatti argaman keessaa tokko yommuu ta'u hundeeffama isaarraa kaasee waldaalee hojii gamtaa fi qonnaan bultootaaf liqii wabii maleessa dhala gadi aanaadhaan kennuudhaan kan beekamu yommuu ta'u waggoota darban lamaan immoo Michuun fayyadamuudhaan dhaabbilee daldalaa xixinnaa fi giddugala ta'aniif liqii wabii maleessa birrii biliyoona 18 ol liqeessuu isaa kanaanis aantummaa isaa sabaaf mirkaneessaa waggoota 20 hojjechuu isaa hojii gaggeessaa olaanaan baankichaa obbo Darrabee Asfaaw himaniiru. Oduu gara biraatiin biroon galiiwwan magaalaa Finfinnee abbootii qabeenyaa 62 galii mootummaa dhoskanii jiran jedhee biyyaa akka hin baane qoqqobbii isaan irra kaa'uun dhagaameera. Akka biroon galiiwwan magaalichaa ibseen abbootiin qabeenyaa kun gibira birrii biliyoona 3.2 ol ta'e mootummaa jalaa dhoksuudhaan kan yakkaman yommuu ta'u hundeeffama kutaa kanaa irraa eegalee ji'oota darban ja'an kana keessatti biirichi birrii biliyoona 6.4 gibira dhokote abbootii qabeenyaa adda addaa irraa sassaabuusaas ifoomsaniiru. Abbootiin qabeenyaa biyyaa akka hin baane dhoowwaman immoo lammiiwwan biyya Itoophiyaa dabalatee lammiiwwan biyya biraas akka keessatti argaman himameera. Oduu gara biraatiin mootummaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa oomishtoota warqee adda addaa 32 irraa hayyama oomishaa haquu isaa ifoomseera. Akka biroon investimentii naannichaa ibsetti waldaaleen warqee oomishaa fi akkasumas dhaabbileen xixiqqaan warqee oomishan kan biroo 32 ta'an raawwiin hojii isaanii baay'ee gadaanaa sababa ta'eef hayyamni isaanii irraa haqamuu ifoomseera. Naannichi ji'oota darban ja'an keessatti warqee kiloogiraama 150 gabaa giddugalaatiif dhiyeessuuf karoorsuudhaan hojjechaa kan ture yommuu ta'u sababa adda addaa dhaabbileen kun uumaniin oomishni warqee kiloogiraama 75 qofa ta'uu isaa himeera. Oduu gara biraatiin baankiin misooma Itiyoophiyaa rakkoo keessa ture irraa dandamachuun raawwii saffisa qabeessa galmeessisuu isaa torbee darbe kana keessa ammas dhageenyeerra. Gamaagamiin baankichaa hojii gaggeessaa olaanaa investment holding Itiyoophiyaa Dr. Biruk Taayetiin kan durfame yommuu ta'u baankichi ji'oota 6 darban kana keessatti qofa galii birrii biliyoona 7 ol argamsiisuu isaa kan himan hojii gaggeessichi yommuu ta'u kunis guddina dhibbantaa 24 ta'uu ifoomsaniiru. Baankichi ji'oota 6 kanatti birrii biliyoona 11 ol maamiltoota liqaa irraa kan deebisee sassaabe yommuu ta'u liqaawwan rakkoo qaban kan baankichi ammaan dura kenne akka sassaabu gorsa laachuudhaan gamaagamiin kun golabamuusaas dhageenyeerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan ijoo faayinaansii torbee darbe keessa biyya keenya keessatti uumaman kan walitti isiniif qabe torbee kanaaf kan ammaa dhageessan yommuu ta'u hamma yoonaatti chaanaalii kana yoo subscribe goone taane maaloo subscribe godha viidiyoo kana immoo yoo kan jaallattan ta'e like gochuun irraanfatina hiriyoota keessanii waliin akkasumas hiruu share gochuu akka irraanfanne sinafeera haga torbee dhufutti horaa bulaa kanan isiniin jedhu ani Gammachuu Birhanuutiin.